شفتوا kana malee qeensa qaxxalatanii jechuun hin jiru. Lafti keessan kuni kaarii meetira meeqaa jettanii gaaffii isin deddeebistanii gaafattanii jechuudha. Gaaffii akkasii kan isin gaafachuu dandeessanii fi sababa keessan yeroon itti yaadu yeroo manni ijaaruun as keessatti baay'atu lafa gamee irratti manni akkanaa ijaaramuutii danda'a jechuu keessanii natti fakkaate. Lafni keenya kaarii meetirii 200 qofaa jechuudha. Kaarii meetira 200 qofaadha. Garuu immoo yoo waaqayyo namaa eebbisee waanuma xiqqootu bal'ata baay'ata. Kana kaarii meetira 200 nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa keessanii nuti jirra galata waaqa. Bakka jiraattan baga nagaa taatanii jechaati. Arras immoo deebi'ee dhufiitiin jira. Yaa namni waanuma keessa jiraatu waanumatti jiraatuu fi waanuma irra jiru qabateetu deemame deere. Yeroo hundumaa waanuma akkanaa qabattee dhufta akkan jenne anaaf jiru kooti mana kooqee kooti waan ta'eefu kanuma jechuudha. Kan kanarraan biraas immoo bakka oolmaa kootu kan biraatiin na fiduu danda'a waan ta'eef arras immoo as kana maaliif akkan dhufeen qulqulleessuudhaaf jechuudha. Kun akkuma argitan reefu goguu jalqaba. Gogee hin xumuramne sababa kanaan lafti safarrii fuuldurri duubni oqqee bichaatee fadafadamee bade. Jalqaba as kanarra viidiyoo isin hojjedheetiin ture argitaniitu baay'een keessanii baay'ee bareeda namatti tola ture. Garuu kusheenaa ishee xiqqoo kana ijaaruuf jecha muknillee asitti ciccitee deebi'ee tokko saa'ee jechuudha oqqee bichaatee. Innaa amma isa kana qulqulleessuudhaaf gara kana dhufe maaliif warra lafti kaarii meetira 100 meeqa jedhanii gaafataniif hin deebisuu kan jedhu viidiyoo kanaan isinii deebisuun dhufe jechuudha. Lafti keenya kaarii meetira 200 akkuma argitanii mana jireenyaa isa guddaa irratti ijaarame kunoo servisiin isin jira. Kushiinaa isheen kunis immoo jirtiif lafiitiidhaan immoo suuqiitu jira jechuudha. Kanaafuu yoo waaqayyo nama gargaare akkasiidha. Amma as keessatti kana booda mana ijaaruun hin yaadamu. Bakka biraatti garuu fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e mana viillaa ijaarra jenneetu karoora qabna. Unutu jeetu naan isatu jee. Jireenya kanaa jiraannaa amma kanarra geenyaa eessa ollee eessa bullee kan jedhu eenyumayyuu yoo ta'e kanarraa malee kan boruun beeknu jechuudha. Hundumtuu fedha waaqayyooti. Akkasiin isiniin jedha. Gara mana ijaaruutti immoo yeroo deebinu luukiin qorqorroon 10 kun yeroo hamma kana ta'u kaan immoo akkamii maal taanaa kan jettan jirtu abbaadhume duuti. Innaa guys amma kana taa'ee simfanaa seera kan kanarraa hafe immoo hojjechaa jechuudha kana naasa'u manni xiqqishuun kun akkuma 50 fixxe jechuun akka ammaa kanaatti akka kootti bareedaan jedha maaliif mukan bittuu qorqorroon bittuu akkasuma nuti cidiilleen binnee waan meeqatu jira jechuudha maaliif bakka biyyoonitti qorqoramulleen jiru taanaan waan meeqatu jira kanumaa wal qabatee isheen kun 50 fixxe hin xumuramne immoo ganaa garafamaa ganaa lassanamee kun akka servisiisa garaarraa kanatti wal fakkaachuu qaba. Yoo oqqeen kun gogee jechuudha. Akkasumallee keessi isaa ganaa intinaa ta'a ganaa liishoo ta'a jechuudha. Isa sana wajjiniin immoo garaa bakka walumaa gala isaatti badhaqa jedhee yaada maaliif wanti ammaa gatii harkaa wajjin dabalatee amma bakka wantumti hin dabaleen tokko hin jiru kana jechuun isinii haamilee kutuuf yookaan abdii isin kutuuf otoo hin taane jabaadhaa jechuuf namoonni tokko waan akkas yeroo argitan fakkeenya fudhattuu hin jabaattuu karoora baastuu anillee akkasuma jechuudha. Tokko irraa barataa akkuma ni namoota kaanirraa ilaalee waan isaan fayyadu irraa fayyadame waan isaan miidharraa immoo irraa of qusadhee anarraallee namni barnoota gorsa fudhatu jiraachuu danda'a. Kunoo bakki kun agaatiin hidhame jechuudha. Kunillee agaa bituun jira. Simmintoon jira amma bakka bukkaan shafaba waan ta'eef waan namti tokko namatti hin tolu. Qe'een kun baay'ee tokko baxabbaxamee jira. Ganaa sirreessina. As keessallee maal takka jiru isinitti hime mullullee affeelee jira. As keessatti jechuudha. Abidda qabsiisnee aarsaa jirra. Akka dafee goguudhaafi isa booda immoo adeemsa keessa isteeppiin itti aanu jira. Qophii fuulduratti qabnuufis immoo bakka kanatti wantoota tokko hojjechuudhaaf nu fayyada kan jedhuuf karoora qabnaa waaqayyo boruun nu qaqqabsiisu. Ammani wanti hojjechuuf qophaa'aa jiru kana jidduu
kana jidduu qulqulleessuudhaaf qulqulleessee qoraan as naquu fi argitanii galeen oqqee harkaan qabamoo ittuu gosno wayinee balaacho way qoosaa jireenyaa argitanii kanatu as jidduutti karaa cufe mukkaan akka galiin darbine go'e wayinee afurni cite jidduutti Yesuus dura qe'een kun baay'ee bareeda ture qiltuuwwan hundumtuu masmara qabatee ture obbo Gammeen bareechanii turanii amma immoo mana ijaaruutti deebine yaa namni haguma jiraatu hin karoorsan hojjeta waan ta'eef jireenyi sitti fuftii wanti namni itti fufachuu kanarratti akkas ta'e kunoo tela oqqee argitanii oqqee kun hundi galeen harkaan qabamu kennan ati galtee oqqee harkaan hin qabdu taana eeyoota harkaan sii qabame eenyuun yaadde eenyuun kajeelta inni akkasii qimamu wachee jabaadha wayyoo akkamitti rukkutiin baa as kanarraan mariidin kun as keessa tuubboo galeerala bishaan xuraawaa qoshaasha akka gadi buurutti jaa argitanii nuuroo bezadee yookaan immoo jireenyi siistamaanii jedhama kunoo qoshaashaan lolaan wanti hundumtu jechuudha wanti tuubbootti nam'uu qabu as jidduu akkanatti gadi nam'a kana fakkaata viidiyoo isinitti dheeressu tokkoffaa deebina gaaffiinan isinii deebisuu irraa dhufe waa'ee lafni kaarii meetira meeqa jettanii kan kanarraa hafe immoo hojiin koo akkuma argitan kunoo kana fakkaata shuftu kana malee qeensa qaxxalatanii jechuun hin jiru jireenya keessa jechuudha innaa qoraan sana akkuma argitan isa sana kana jidduu naquu fi mana keessa naqee immoo booda akka biyyina jalaan goonee fi booda roobamee mijachaa deeme immoo gara manaatti ol deebisuu hin danda'a yookaan immoo qoraanicha akkasumatti boba'ee uumuu danda'a akkas fedhii biraatiin haga deebinee dhufnutti xuraawwaa kana babbareechas kosii gadi xaragee massahee miice maal godhee hagan deebi'ee dhufutti nagaa fayyaa ta'a laayik sheer gochuu hin irraanfatina warri haaraa taatan immoo sabiskiraayib gochuutiin gara mana keenyatti dabalamaa isiniin jenna baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa